Luqaas boqonnaa 22 baladhaa keessatti lakkoofsa 7 dubbisa. Akkasumas Qorontos ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti ergee isa duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 23 amma 34 irratti nama tokko dinaa dubbisa nama tokko dinaa qophaa'u. Qorontos Luqaas ni dubbisa. Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 1 kaasee ayyaanni Maxinoo guyyaa Maxinoo hoolaa Faasikaa baay'ee ifama ayyaanni Maxinoo guyyaa hoolaan Faasikaa qalamu ta'uun geenyaan Yesuus Phexroosiif Yohaannisiin ergee dhaqaa irbaata Faasikaa akka nyaannuuf nuuf qopheessaa jedheen. Isaanis immoo eessatti akka qopheessuu jaallattaa jedhaniin. Innis immoo yommuu asii dhaqanii mandarichatti galtanii namni tokko okkotee bishaanii baatee isinitti dhufa. Isinis isa duukaa mana isaatti olitti galuudhaaf dhaqaa. Abbaan manichaa manni keessumaa kan ani barattoota koo wajjin keessatti irbaata Faasikaa nyaadhu eessaa siin jedha barsiisaan ni jedhaani. Namichis yommus mana irra keessaa kutaa bal'aa tokko mi'a manaatiin kan guute isinitti argisiisa. Achittis qopheessaa jedheen. Yeroo sanatti isaan dhaqanii akkuma inni isaanitti himetti argatan. Achittis irbaata Faasikaa qopheessan. Lakkoofsa 14 yeroo itti irbaata Faasikaa nyaatan geenyaan Yesuus ergamoota isaa wajjiniin maaddiitti dhiyaate. Innis isaaniin dhiphachuu koo fuula dura irbaata Faasikaa miilanaa isinii wajjin nyaachuu garaa koo guutuu hawweera. Hamma gaafa mootummaa Waaqayyoo keessatti guutummaatti raawwatamuttis ani deebi'ee irbaata Faasikaa akka hin nyaannetti isinitti nan himaa jedheen. Xoofoos fudhatee Waaqayyoon galateeffatee galata galche. Ho'a walirraa fudhaatii dhugaa. Amma jalqabee mootummaa Waaqayyoo hamma dhufutti daadhii waynichaa keessaa akka hin dhugne isinitti himaa jedheen. Buddeenichas fuudhee Waaqayyoof galata galchee cabsee isaaniif kenne. Kun dhagna koo isiniif kan kennamu kanas seenaa kootiif godhadhaa jedhe. Akkasumas immoo irbaata booddee xoofoo fuudhee xoofoon kun kakuu haaraa dhiiga koo isa isiniif jedhee dhangala'uun kan dhaabbatudha. Garuu kunoo harki isa dabarsee na kennu anaa wajjin maaddii irra jira jedhee. Qorontos boqonnaa 11 namni kan dubbisu Wangeelaanis kana. Lakkoofsa 23 dhaggeeffadhaa. 34 Yesuusin dubbisaa keessatti. Barsiifni ani isinitti dabarsee isumaanii gooftaa biraa fudhatee ture. Innis Yesuus gooftaan halkanuma itti dabarfamee kenname sanatti buddeena fuudhee Waaqayyoon galateeffatee biddeenicha cabsee inni isiniif cabe kun dhagna kooti. Kanas seenaa kootii godhadhaa jedhe. Erga nyaatanii booddee akkuma sanaan xooficha fudhatee xoofoon kun kakuu koo isa haaraa dhiiga kootiin dhaabbatudha. Yeroo dhuma isa keessaa dhugdanitti seenaa kootii godhadhaa jedhe. Yeroo dhuma biddeena kana nyaatanitti yeroo dhuma xoofoo kana keessaa dhugdanitti hamma gooftaan deebi'ee dhufutti akka inni namoota du'ee hin labsitu. Kanaaf sababii maaliitiif akka dhiyaatu gargar hin baasiin namni biddeenicha nyaatu xoofoo gooftaa keessaa dhugu dhagna gooftaa dhiiga isaa iyyakka. Egaa namni qoree qofaa hin ta'u. Ergaa deebii sabaa lakkoofsa 27 dhaggeeffadhaa. Kanaafis maaliif akka dhiyaatu utuu gargar hin baasiin namni biddeenicha nyaatu xoofoo gooftaa keessaa dhugu dhagna gooftaa dhiiga isaa iyyakka. Egaa namni qoree qofaa ilaalu ergasii biddeenicha irraa haa nyaatu xooficha keessaas haa dhugu. Dhagna gooftaa ta'uusaa yaadatee utuu gargar hin baasiin namni biddeenicha nyaatu xooficha keessaa dhugu firdii ofirratti fiduudhaaf in nyaataa in dhugas.
Sababii kanaaf baay'een keessan dhukkubsatootadha. Dadhabootas namoonni kaanis du'aniiru. Utuu ofirratti arginee ofirratti murreera ta'ee Waaqayyo nutti hin faradu ture. Yeroo ammaa nutti faradamu immoo firdiin bara baraa biyya lafaa wajjin akka nutti hin faradamnetti Gooftichi akkasitti adabee nu qajeelche. Kanaaf yaa obboloota koo irbaata Gooftaa isa qulqulluu nyaachuudhaaf yommuu walitti qabamtan wal eegaa. Walitti qabamuun keessan firdii Waaqayyo akkasiin irratti hin finnetti namni beela'ee mana isaatti haa nyaatu. Waa'ee dhimma isa kanaa biraa immoo yommuu dhufu isinitti hima. Ameen. Waaqayyo abbaa keenya galanni siif haa ta'u. Ati gidduu keenya jirtaa ulfaadha. Gooftaa Yesuus har'a immoo seera ati baroota dheeraa dura dhaabdee waldaa kiristaanaatiif eebba gootee laattee yaa Waaqayyo sirna kana raawwachuudhaaf deemnaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati wajjiniin ta'e. Akkasumas si kadhanna yaa Waaqayyo qalbeeffannee dhugaa dubbii keetti akka barannuuf irbaata kanarraas akka hirmaannuuf maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nu gargaara. Cubbuu keenya nuuf dhiisi maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Akkuma beektan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waldaa kiristaanaatiif sirnoota garaagaraa laatee deema. Sirna Gooftaan waldaa kiristaanaa keessatti dhaabee deeme keessaa inni tokko church sacraments jedhamu. Church sacraments yookaan የቤተ ክርስቲያን ስርዓት warreen amanteessaa yookaan waldaa kiristaanaa bara lafa hundumaatti wanta isheen gochuu qabu keessaa inni tokko irbaata qulqulluu yookaan dhiiga Gooftaa Yesuus Kiristoosiin foon isaa amantoota hundumaa wajjiniin qoodachuudha. Kanaaf har'a sirna kana raawwannaa jechuudha waldaa keenya keessatti. Waldaan keenya karoora qabdi. Karoora keenya keessatti ji'a sadiitti al tokko irbaata qulqulluu akka godhannu goonee qindeessine jaarsolii wajjin. Garuu haala manaa haala daddaaqama garaagaraatiin gochuu hin dandeenye waan kana. Amma har'a dhiyaannee jirra hundumti keenya. Yeroo dheeraa beeksisa isaa dubbannee jirra. Kana garuu tun waliin dura irbaata kana dubbatu sirni kun sirna baay'ee guddaa, sirna baay'ee ulfina qabeessa, sirna Gooftaa Yesuus Kiristoos dhaabee deeme. Amma yeroo dubbifne qalbeeffatanii yoo ta'e meenaa warri naa wajjin jirtan. Warri kaan akka goota harka keessa. Warri naa wajjin jirtan. Ulfaadhaas naa eebbisu Waaqayyo. Qalbii keessan walitti qabachuudhaan baay'ee dhaggeeffachuu qabu. Maaliif? Dudduubarra yoo tokko isinitti mee booddeetti dhufeen xumura gabaabsee warri irbaata qulqulluun kun waa'ee isaa utuu hin galiniif Amaariffaan maayidhaa ሳይገባው ማለት ይችላ የማይገባቸው ሰዎች አሉ ማለት ለሞተ ይባል ሁሉ ይማችሁ ኢሳን ይታረቅ ሰና ሉቦን የጌሶን ወልዳ ክርስቲያና ለለዶን ወንጌላ በሲሱ ቀዋይራት ማሊ ፍርባት ሁሉ ኢሳን ይተው ማሊ ወርቢ ኢርባት ሁሉ ከነራ ኡቱ ኢሳን ይታይ ኛተ ወንጌላ ምስጋና ነው ዱብሶ ባይኤሳኒ hindu kursatanii jedhe mana keessanii baay'een isaanii hin dadhabanii gariin isaanii immoo maal ta'an jedhe abe hin du'anii maaliif isaaniif waan hin malleef kanaaf jedhanii qalbilee biran darbu sagalee waaqayyo namni hundumtuu qoree abee jira biyyeessa namni hundumtuu qoree maal ta'u nama sibira jiru qorii Irbaata qulqulluun gabaabsee irbaata qulqulluun yookaan irbaata qulqulluun maqaalee garaagaraatiin kan waamamu yoo ta'u sirna waldaa kiristaanaa bara amma gooftaan deebi'ee dhufutti dhageessanii bara amma gooftaan deebi'ee dhufutti akka raawwattuuf Kiristoos sirna dhaabeetti sirna paastaroota lakkootti kennaa waldaa kiristaanaa tokko miti jaarsolii walitti qabanii halleluuyaa irbaata gooftaan Yesuus Kiristoos sirna kana waaqayyo abbaa inni hafuura qulqulluun ofii isaatii dhaabe sirna kana sirni kun dafee dubbadhaa sirni kun tokkoffaa bara Israa'eloonni seera ba'uu keessaa jalqabanii seera ba'uu boqonnaa
kudha lamarraa jalqabanii Israa'eloonni ayicha Waaqayyoon biyya Gibxi keessatti fiduuf jiru jalaa ittiin baaniif yaadannoo akka ta'utti sirna dhaabatee የፋሲካ በዓል ዮካሞ ፓስ ኦቨር ማለቴ Waaqayyo ani biyya Gibxi keessa darbaa kanaaf mana Israa'el ta'uumaan hoolaa qalaati balbala keessa hundumaa irratti maal godha dhiiga diba ayichi dhufuuf jira ayichi dhufu sun immoo maaliif Fara'oon gadinniis waan jedheef saba Waaqayyoo ayichaan hin darbaa Waaqayyo garuu ayicha sanaaf yeroo hin darbu mana mallattoon dhiigichaa irra jiru sana hundumaa ayichaan rukutu irra darbaa Waaqayyo Menam toko amen. Amen. Maka Yesus ini bisa malatto iga Kristus rakan ke ayichi fuju mana ke sana rahana. Amen. Isri dia bisa dabale maka Yesus ini gereja ke sana itu Paskah. Amen. Paskah itu dunia kabaju kita abang ini pass over. Wait malam, wait error wait. Kayak mana malatto iga sana ke Guyasana abatin juga, sirni. Saya mau mengenal dalam mana? Bisa bagaimana jadi? Sirna kan ada Waaqayyo. Ijoollee keetii hundumaa dabarsee sini maal laafuf. Barasaan hundumaa sirna kana hagin keessanii. Kanaaf sirna kana yeroo sana dhaabate jechuudha kun bara kakuu gooftaan kee Yesuus Kiristoos deebisee dabalee nuuf kenne maqaan isaa eebbifamu. Lammaffaa yaadannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti dhiiga isaa dhangalaasuudhaan dhiphina hirmaachuudhaan cubbuu ilma namaatiif jecha fannoo irratti gatii baasisan yaadachuudha. Kanaaf dhiiga fannoo irratti dhangaleessan yaadachuudhaaf foon isaa cubbamootaaf jecha fannoo irratti caccabe sana yaadachuudhaaf har'a sirna irbaata qulqulluu kana raawwannaa jechuudha. Yesuus Kiristoos cubbuu keetiif jecha fannoo irratti foon isaa caccabse. Cubbuun kee Kiristoosiin fannoo irratti foon isaa irratti ciccite. Dhiigni isaa irratti dhangale. Kanaaf kakuu haaraa keessa deemee dhaabate sirni kun itti dhufu. Sadaffaa sirni irbaata qulqulluu kun dargaggeeffadhaa sirni mataa isaatti irbaata qulqulluun kun jireenya bara baraa nuuf laata. Don't misunderstand. Macaafa barbaadan wangeela keessa dhaqaatii dubbisan. Xoofoo kana keessaa dhuguudhaan irbaata kana yaaduudhaan mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf nuuf hin ta'u. Jireenya bara baraa kan nuti ittiin argannu Kiristoos Yesuus isa lubbuu isaa nuuf laate. Isatti amanuudhaan beelama isatti amantan. Ana maneera harka keessa rukutaa galata galchaafne. Haleluuyaa. Kana garuu yaadannoodhaaf godha. Sila buleessoo lubbuu isaanii dubbiseera yaadannoodhaaf godha. Hin yaadattu du'uusa, siif badaanuusa, dhiigni isaa dhangala'uusa, deebi'ee dhufuusa, du'aa ka'uusa mee ameen. Ameen. Isatti yaadannu Yesuus naa du'eera, dhiigni isaa naa dhangala'eera jennee jechuudha. Arfaffaa buddeenichi fakkeenya foon Kiristoos. Waala keenya deebi'aa. Caccabee dhiyaatatti caccabsee dhiyeesse. Kiristoos fannoo irratti foon isaa akkas daakiciteera. Yaadannoodhaan gooftaan abboome waan ta'eef maxinoo raacitii hin qabnerraa qophaa'a. Seeraan qophaa'a. Warri nu qopheessan salphaan seenaa isin himuudhaaf kadhatanii Waaqayyo isaan eebbisuu yameen jira. Kadhatanii nu qopheessan Waaqayyoon kadhatanii yeroo qopheessan dhugaan isinitti himaa baay'ee Waaqayyoon kadhatanii ani dhaqee hunduu kadhadhee baay'ee of eeggannaa guddaadhaan sirna kabajaa qabu waan ta'eef maxinoo raacitii hin qabnerraa maayilaa ayyaa indoo guyyaa sana kobbara kakuu oolaa beekamu ayyaana maxinoo jedhame beekamu ayyaana maxinoo yefaasikaa ba'a. Kanaaf buddeenichi
Fonsa sepanjang cacabe cincin sana bahkan buaya. Fonsun ugati waini rakam kopau yaroto. Fonsa waini ra alkoholi kamera kopes net. Kenapa pasti kopa fonsun? Bakka punsa mo iga Kristus. Pandaranti angkale sana makabuhay luar sisa. Fonsun inilah kata Bota Yesus Kristus ofo fude itilate manjene hoa kana kesa ga pun ika pote kene mode sinna kapuara niti akka anggalau ika sati ancamu pon sati kapuara na abadi amen akas tidak nahoda kami itu juga karena ilatnya gara-gara namun tuannya namun tak kami itu itu kabar batal namun di batal pun itu isani menu kasani tahu karena dia asli namun tak Kristus ini sudah amalan difayan nana mana natural dalam orang kisah ini adrian menti misalnya berubah banyak tuh nana mana rumah perlukan, tidak, very important. Wah, ayo, abang dengan amanah, amanu. Namun sebenarnya sedikit naga, namun sebutan aman kita ini. Nabi kata aman itu kok Kristus nak cee tu era penorati. Anak cee ika sana igala sera, dua era mikro patul bera. Dewi Ufa, nana mana? Amin. Wah, semua ini nyata. Amin. Kenapa tadi? Nana mana? Karena ibadah untuk lu akan timbul Ufa yang kalian konfirm buat pastor ini kalau itu sih bon. Tapi ini kalau pastor buat mau kayak tiga lera nanti malam mereka. Ofikat itu buat lagi. Karena mereka ini sampai itu misalkan dengan ini sudah mereka. Sobat, situ mau kaya cuma mereka sah. Lawan tu situ mereka, wana tu buat situ mereka, akada kofta itu jalan situ mereka. Anggain ko seperti itu. Anggain ko kada awal gele seperti itu. Ofi ko kinam figa. Ofi ko kinam figa jun. Ikan dan rasul cayokan. Fayuna betuna. Sinta ni mana? Sero, warung kaya bersisa. Dalam doni kaya sekarang si bersih. Di sini tim wahai kota. Mana pastor? Anda sebut, ya tu pastor buatnya mana? Ya dah lunas lagi. Ada kisah? Ada orang cakap pastor tahu kita ada. Berbagai kota faedah tahu tahu itu tahu. Ah, dah itu korong bangga pada. Office anggapan tak sini anggapan. Apa yang mau dua lapan nak mereka mana mau kita? Dan mereka ni mereka. This is kerana dia adalah bukti penjara. Gapan lepas kerana radu, mau cuma waktu tunggal ada. Amin. Amin. Kerana orang kiri, pak kalian kerana itu. Aman dia lah. Pasal itu kita dulu untuk itu. Garu tirenya kurang karena mengambil bahasa untuk pada sudah aku orang kita nama Bapa Yesus Kristus itu aman itu amin amin udah nama aman lama pamaji juga pasal menyatakan jadi nama wanda Kristiana atau kesat misalnya itu kamu karena kesat nama bangka deh kerabat pada kau akal pada dia akal pada juga makan farjuma kamu Njata ni sih, njata. Fargimana? Luka minum berpat sama luka. Luka kalian faras di mana? Faras tu luka sini sera malu lagi, malu lagi. Lah, jangan tadi kita sekarang bawa tawa tawa ini sih. Wajah Kristiana sera kabunya ini lah. Amin. Malu tidak? Sera kita aku kita
kaan seera qaba. Akkitti faarfatan seera qaba. Akkitti dubbata seera namoonni tokko kan hin dandeessa kana ta'e. Ayoo bisiyaasa. Seera duugaman. Seera jiraatan. Seera maali? Maal si qajeeloo dubartii sadii fuudhe. Nagash hadiin fuudhu kilkinna. Asxabraan. Aychaalin. Akka barbaade suutaa itti maqaan. Aychaalin. Bakka aychaalin. Nanda. Seera jira. Ini tuh seera jira. Kalau Paulus Timotius baik, Timotius berani. Mana Waaqayyo keessatti akkamitti jiraachuu akka qabdu beekna. Beeknaan beekus ingeet manuun hin jaallatne Waaqayyo. Namoonni cubbuu baay'eedhaa kan akka barbaadan taa'uun maal beeku. Namoota lallaban, namoota waldaa keessaa hojii Waaqayyo hojjetanitti kuma qabanii dhimma taasisan miti. Bro, uffiin kootiin qullaa'ee kan dabala. Seera qabaachuu barbaade. Maal jedhami? Nama gooftaa Yesuusitti amanee nama waldaa miseensa waldaa kiristaanaa ta'e yeroo baay'ee dubbadha kana. Na dhaggeeffadhaa maaloo kana laafas. Waldaa kiristaanaa keessatti miseensa ta'uun amma kana dhaggeeffadhaa. Dirqamaa fi mirgatu jira. Mee miseensa waldaa kanaa kan taate. Tokko waan isin gaafadhaa. Warri kaan akkasii ba'a. Miseensa waldaa kanaa warri taate. Maka sejauh ini, dirqama juga, dirqama waldaa kiristaanaa. Akkasumas immoo mirga keessan juga. Mirga keessan dirqama keessan bahuu qabu. Namatti si barsiisu waldaa kiristaanaa keessatti. Amma isa nu barsiisu. Kanaaf namni irbaata qulqulluu kanarraa fudhachuu qabu nama gooftaa Yesuus Kiristoos qaban nama miseensa waldaa kiristaanaa tokko ta'e. Amaneera. Miseensa waldaa kiristaanaa ta'e. Qulqullummaa aan deddeebi'a fuula Waaqayyoo dura qabde. Yaachuu danda'a. Miseensa waldaa irbaata gooftaati kun. Irbaata maaliin jedhee? Malee irbaata waldaa warra wangeelaa Oromooti. Nuuran bara. Irbaata gooftaati. Namoonni abbaa ilmaa afura qulqulluutti amanan. Namoonni abbaa ilmaa afura qulqulluutti amanan. Waldaa kiristaanaa tokko Kiristoositti amanan. Waldaa kiristaanaa tokko keessatti miseensa ta'an. Fudhachuu danda'a. Isinis waldaa faana fudhachuu dandeessu. Waldaa maaliif faana fudhachuu dandeessu. Abbaan of beeku waan ta'eef amaneera. Fudhachuu qaba. I am the body of Christ. Qaama Kiristoos keessaan qooda qaba warra dhaloota fudhachuu danda'u jechuudha. Hin amanne taanaan taa'u. Kana keessanii hin amanne taanaan taa'u. Saddeettaffaa. Irbaata qulqulluu amantoonni hundinuu waldaa keessatti walitti qabamuudhaan tokkummaadhaan isa duraa dabala maalinne tokkummaadhaan walitti qabamuudhaan kadhataan waan jedhu dhaggeeffadhaa walitti qabamuudhaan tokkummaadhaan kadhataan isa duraa dubbadha qalbii jijjiirrannaadhaan nama waloltanii toote araarama dhaqa araarama horiilee qodaa muusii keessatti utuu hin darbatin dura namni sagalee kana dubbise nagaamu sagalee namni walitti uffataan tokko walolaa ittaa jiru waloluu baanne gaariidha yoo galuutu doogoree walolli dafnee araaramuu dandeenya waliin dhiisuu araaramuu irraanfachuu dhaban lafi kanaa aleen araarama walitti araaramaa mi'amee namatti noora kana meeyye nan dabala ammas walitti araarama waaqayyottis araarama walitti araaramuu dhaba walii dhiisuu guyyaa qurbaanaa dhufaadha abe namoonni tokko tokko ani fudhadhu maali alanii kitaaba jiru wallolee Moses ada orang yang mufrad bakal Arabu qalbi diratu abe yawma
by the way we are not community. Please, can I give an accommodation? It's all the time event. What are not easy? Operate ko not easy. Operate ko not easy. Karena kalbi jiran tu karena nak kumar, nak dia pernah. Erbat pun perlu. Mana kisah itu kau prefer kalau kau pakai seberancu? Indonesia. Macam apa yang berbuat kau? Anda semua macam apa? Nama itu kau pusat yang mana tu? Paulus, wahai kalangan yang berbuat Paulus, sila boleh sebut misalnya orang bisu, mengira beragam. Haleluya. Manja. Namni bere yojna tena Paulus. Mejra me. Esa tanya tu. Mana tanya tu kun jalwa te wana ganti kumiti. This is a great sacrament. Soda putta and walking. Madi. Dafsarani ke jamina wa bifatan. Isa mo te bani. By the way, mana kaya kana kesa wanti. Bakat cuma tu kesa itu kok. Baka why yung bagay kesa tunay ato ko tuwa wow kayo yung movie ba Jesus office ni dito baka mana ka kesa tuwa baka mo jinjira ba sa mo mana ka kesa tuwa ka mo jinjira kung ba kaya yung fa ugas singira pero kabaja ufiko wa kura kabatu kama amen amen Yana menot siguro mo tayo. Pak. Mana ko basa mo na tuna no. Hallelujah. Mena pili ko nasa na ko. Hallelujah. Kudeni ke nasa na ken. Tay. Adis. Ana pastor itu ako pe pani. Roma na. Pura. Ay. Yo Walit kalau bukan sudah tahu. Walit kalau tokuma apa tahu. Kadang-kadang kalau di jalan tahu. Ini kan berat. Sini pun. Kalau ini kan gefam kamu sini pun. Lubor, pastor, aboti aman jual dak secara kisah ini. Amin. Baru. Boleh bawa tu apa? Leman terus tu. Baru. Sina kana wanda majini kana mati fula sakrat kutawa bila babe kami kana wapat jun nanda mana kana doni kalbi jira kana nana fura amantoni sirna kula kana kiro fa yero kana tati kalbi jira na abatu Berbahasa. Amen. Gaf kamisa, it was a very powerful buyak na kawan itu kan sini. Memang sesuatu. Mobile itu, nama jatuh betul betul. Bayi. Saat itu orang Injil kami sudah jam, boy jam kan. Namun sebab itu bu sudah waktu menggarap ini. Namun orang boleh kisah sini bukan negara ni. Bercuma asal kan malu ni lewat kita. Amen. Warna mana tapi boleh tu pakai. Gua mana? Kita merah mati sapi kune bisa mati sapi di sini kan? Boleh. Kalau sapi tadi pun kayak kenapa? Kalau biji jiran tahu, waktu itu dah tahu, baik. Kenapa kalau biji jiran cuma yang bisa? Seni kurban pun lukun. Amano sini enggak seni batu pun semua ane main je dua tu kain baju yang batu pun mana sekarang ugawa ke sini na lawan apa mana kan ini oh dah na usah seni kedua bentuk seni kurban kana senawa ke aku mewante mati bos tamu ko pese wante na nagesa mati bos tamu ko pese wante. It's a divine order, divine program, divine just wawa kayo pesiwante, wawa kayo pesiwante. You're often
Waaqayyo waan godhu qaba. Ameen. Ani beeku namni dhukkubsatu hin fayyaa. Dhugamu Waaqa. Anda kootiin argeera. Asmaa waggaa meeqaa ilbaata qulqulluu fudhattee nama fayyadu. Ameen. Maal kana keenya oollanne maal godhe dhufe? Abboonni Waaqayyooti. Isa kabajanii gochaa jira. Waaqayyo waan gargaaru. Ameen. Waaqayyo nama fayyisaa, Waaqayyo nama hiikaa, Waaqayyo sammuu wanaaf amantiidhaan itti yaada. Nama simbiree amantiidhaan itti yaada. Amantii guddaadhaan. Jasadi terkok berusik nak lagi, itu dendam untuk tiga yang tergolong mereka syikir aja, mana kemarin mana. Bahasa ini apa? Ya, jut di dalam kerjaan mereka. Wakil semua. Gafai kepatuhan desa, Arab kepatuhan desa. Yo berada di Indonesia. Apa garu? Gas sudah sangat dia. Itu sana boleh. Jadi kalau mau sini kena, bakal kita kirim fantasi wakil. Wakil bukan aku kasih nataran. Nafas isi, afura boko isi. Jadi ada wakil. Namun tuan haleluya. Haleluya. Kamu Waaqayyo berkata bisa juga. Anda mencoba mata, ya Waaqayyo, cuba kau nak isi. Namun tuan buat karena buat juga Waaqayyo berarti berada. Natarani, ya kau nak isi. Namanya kami, haleluya. Kristus namanya. Namanya kalau tuan buat namanya, Gusti Yesus cuba kau namanya. Ya kau namanya. Singkat robas kita masih wakil jenazah. Haleluya. Lebih jawab bahwa era yang masuk robas kita lebih jawab. Hamba punya fati kehit ya wakil akan siojin apa cuma nama mati. Namun doktor buat nama Gusti Yesus nama itu bukan afisi yang kau afisi. Namun untuk akan wakil nama Gofta, naharisi, ya wakil isang politiko, isang oyakke, isang fulake bertiakke, erane terbino mana afisi, natarani, ya wakil naharisi jana berbeda, repas setraja laba kroshe di bentora bahagia mas. Tiga keti ini kena polisi. Namari nafanyisi. Namari wafta ko namari wakiyoko. Araba ko fanyisi amen. Kalbi ko fanyisi. Wafta ko hafura ko fanyisi. Badame wakiyo. Namanaga mo sa galing kesa. Gawakiyo na fanyisi. Apa ko natararani. Syaitan yang kadang kasas ni namari na fayisi dan tararani media satraba shekle de beli labas chubukura namari yakakura namari singkata yakakura namari yawakiyo yon namagati sisera tae me kada tazaki os kada disana karaka yon namayakera tae yon namatdarbera tae dan cara mengkafalai namani, yon nama terberat namani, kisah kufayis yang kufayis, jawab ini haleluya, haleluya, haleluya.